Hello everyone. Again, arras video haratin ultade anything jira. Course Introduction to Economics. Yeroo darbe chapter 4 partii jalqabaa salaalleetiin turre. Arras partii lammaffaa ammoo qabannee isinii dhiyaanneetiin jira. Stages of production kan jedhurraa galee wajjin laala kan deemnu ta'a. So wal yaadachiisuudhaaf jecha barnoota yeroo darbe wal yaadachiisuudhaaf jecha egaan total product average akkasumas marginal product maal akka ta'e yeroo darbe ilaalleetii turre. So egaan total product kun giraafni isaa bifa kanaan fakkaatu. Innis total product jechuun variable input qabnu hunda isaanii fayyadamne oomisha waliigalaa amma akka oomishne innis total output amma akka arganne sun total product jennaan jechuudha. Itti dabalees average product jechuun immoo variable inputonni suni average dhaan tokko isaanii amma akka oomishan kan nutti agarsiisu. Akkasumas marginal product of labor kun immoo variable input tokko gara production keenya isaaniitti gaafa daballu production dabalataa hammam akka nuuf kenne production dabalataa jechuudha. So production dabalataa hammam akka irraa arganne akkasumas average product of labor kun immoo tokkoon variable input sun average dhaan hammam akka oomishan ta'uu isaanii ilaallee turre. So average product of labor kan argachuudhaaf total product of labor over labor jechuudha. So inni kun farmii input lama fayyadamne ilaala waan turreef fixed input tokkoo fi variable input tokko. Innis fixed input sun capital inni variable input sun immoo labor inni jalqaba fudhannee waan ilaala turreef graph kanallee irratti depend taanetti kan kaasne. So graph isaanii kunis immoo graph total product jalqaba fudhannee ilaalle jalqaba increase at increasing rate, then ammallee increase at decreasing rate, increase at increasing rate, then ammallee increase at decreasing rate jechuudha. So sababni isaas kan inni fi yeroo asii total product marginal product irratti depend waan ta'uuf yeroo asii marginal product dabalaa turetti total product sababa dabalaa tureef increase at increasing rate ennaani. Then yeroo asii marginal product of labor immoo irrachaa ture garuu positive akka ta'etti total product keenya inuma dabalaa jechuudha. Kana jechuun oomishni nuyi variable input hara yeroo daballu argannu sun haga positive ta'etti total product keenya irratti wanti ta'e dabalaa jira waan ta'eef total product keenya dabalaatuma jira jechuudha. So increase at decreasing rate, then total product keenya maximum point gaa, then maximum point yeroo gara marginal product of labor keenya zero ta'a jechuudha. So marginal product of labor yeroo zero ta'u kan total product keenya maximum point irra gaa. Then yeroo inni negative seenu gara negative yeroo seenu marginal product of labor ni total product kun hir'achuu eegala jechuudha. Maaliif hir'ata? Capital keenya san hamma barbaachisu ol variable input employ gochaa irraa jechuudha. Kana jechuun capital tokko nama 5 qofa barbaada osoo ta'e seeraan utilize gochuudhaaf nama 5 barbaada osoo ta'eeti nuti immoo callisnee amma barbaadamu sanii ol 10 20 30 gaafatti gochaa deemu amma barbaada capital sun amma barbaadu ol itti dabalaa jirra jechuudha. So inni kun immoo total product keenya akka irratti taasisaa jechuudha. Akkamitti irra illee gaafa laalle cost nuti variable input san argachuuf baasnu niira. Cost nu isaaniif baasnu oomishni isaan nuuf kennan yoo
walgituu baate yookaan wanni nu isaanitti baasnuu fi wanni nu isaarraa argannu kan nutti baasnu guddaa ta'e kan isaarraa argannu immoo gaafa xiqqaa ta'e inni kuniyyuu gama biraatiin total production keenya akka irratti taasisaa jechuudha. So kana kanaan ol dabalatee gaafa variable input haaraa employ goon negative irraa arganna taanaan total production keenya directly irrachuu eegala jechuudha. Inni kan biraa inni kan biraa immoo average product of labor dha jechuudha. Average product of labor kun jalqaba increase godhee maximum point irra then irrachuu eegala. Marginal product of labor immoo increase godha then irrachuu eegala then negative uma seenayyuudha jechuudha. So isa kana bifa kanaan laalletiin turre. Kanaafuu amma stages of production kan jennuun kun maal akka ta'an teorii isaanii ilaalle sana booda giraafii kanarra deemnee immoo gaafa agarsiisu nu salphata jechuudha. So kallattumaan garasitti darbina. So stages of production kana iddoo sadiitti qoodnee ilaaluu dandeenya. Jalqaba irratti stage 1, stage 1, stage 2 fi stage 3 dha. So stage 1 jechuun kuni stage 1 kan jedhuun kun jechuudha. This stage of production covers the range of variable input levels over which the average product continues to increase. Average product of labor kun kan amma laalle haga eessatti haga inni dabalaa jirutti jechuudha. Haga inni dabalee maximum point irra gahutti paartiin cover godhu maayini stage 1 dha jechuudha. So deemnee giraaf irraa ilaalla amma concept isaa qabadhaati. It goes from the origin to the point where APL is maximum. So average product of labor kun amma maximum point irra gahutti kan cover godhu maayini stage 1 dha jechuudha. Which is the equality of marginal product of labor and average product of labor. Kana jechuun iddoo average product of labor kun maximum irra gahutti marginal product of labor fi average product of labor iddoo isaan itti wal qixa ta'anidha jechuudha. Iddoo sanitti cross wal godhu. So iddoo sanitti wal qixa jechuudha. So gama biraatiin origin dha kaasee haga APL maximum point gahutti yookaan immoo gama biraatiin origin dha kaasee haga MPL is equal with APL bakka point gahutti jennee lamaaninu ibsuu dandeenya jechuudha. You see, so graaf irraa illituu dhaan barreetiin jira itti deebinee wal ilaaluu fi so stage 1 kun maal inni gaafa gaafatamne the point from origin to the point where APL is maximum. So origin dha kahee area origin dha kahee haga APL maximum point gahutti jechuudha. So this stage is not an efficient region of production. Marginal product of variable input is positive. Kana jechuun stage kun this stage is not an efficient region dha jechuudha. Sababni isaas capital keenya utilized hin taane jechuudha. Sababni isaa amma barbaadamu capital keenya variable input 5 barbaadama ta'e variable input 5 kun hin guutamneef jechuudha. Ammallee itti dabaluu qabna. So iddoo kanatti capital keenya seeraan utilized hin taane capital tokko fakkeenyaaf fudhannu nama 10 maximum output produce gochuu danda'a osoo ta'eeti deemee hagan nama qonnaan barbaadu san kutufitti maximum output san produce gochuu danda'u jechuudha. So kana jechuun stage 1 jechuun isa san agarsiisa. Capital keenya variable input amma barbaadu san akkan arganne nutti agarsiisa jechuudha. So variable input itti dabalee total product keenya akka dabalu ni beekama jechuudha. So kanaafuu
not an efficient region. Sababni isaas marginal productiin dabalaatuma jira jechuudha. Positiividha jechuudha. Dabalaara osoo hin taane marginal productiin positiividha. Positiividha jechuun immoo variable input tokko gaafa production isaanitti daballu gaafa capital isaanitti daballu ammallee total output keenya ni dabala sababa saniif jechuudha. The reason is that variable input is too small to efficiently run the fixed input, so that the fixed input is underutilized, not efficiently utilized. So he kabran qabu kanaafuu stage 1 point origin akaase haga APL maximum point irratti area cover inna ta'u inni kunis immoo not an efficient region inni waamnani sababni an efficient ta'eef marginal product of variable input or marginal product of laborin positive sababa ta'eef positive yeroo inni ta'etti immoo total product keenya dabalaatuma deema. So variable input amma barbaadamu san capital hin arganne jechuudha. Stage 1 bifa kanaan gaafa ibsine gara stage isa lammaffaa stage 2 tti dabarra jechuudha. Stage 2 kuni isa keessa deema. It ranges from the point where APL is at its maximum or MPL is equals to APL to the point where MPL is 0. From graph from L1 to L3, L2 to L3. Simply nikuni iddoo jalqabatti dhaabbanne jechuudha. APL maximum point haga itti qabatanne stage 1 iddoo itti dhaabbanne kaase haga marginal product of laboring kun 0 ta'utti jechuudha kan inni deemu. APL kunii fi APL kun iddoo itti maximum ta'utti APL fi MPL wal qixa ta'u inni turre achi ka'ee haga MPL 0 ta'utti jechuudha. So here is as the labor input increases by 1 unit, output still increases but at decreasing rate. Amma yeroo variable input yookaan laborin dabalu unit tokko yeroo dabalu output ammallee dabalaatuma jira. Garuu at decreasing rate iddoo jennee sana irratti jechuudha dabalaatuma. Sababni inni dabalaa jiru MPL keenya positive sababa ta'eef jechuudha. The second stage of production is termed as the stage of diminishing marginal returns or the fixed factor is scarce. Kanaaf amma fixed factor kun yookaan capital nuti jechaa jirru kun utilized ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Sababni isaas amma barbaadamu san isaa gahee jira jechuudha. So sababa kanaaf stage kun the stage of diminishing marginal return inni waamuu dandeenya jechuudha. This region is or this stage is the efficient region of production. Amma egaan stage kun efficient region dha jechuudha. So sababni efficient inni capital inni fixed variable input amma barbaadu waan argateef jechuudha. Additionally, inputs are contributing positively to the total product. So positively given marginal product kenya positive jechuudha. Marginal product positive agateetti variable input haaraan dabalamu sun contribution isa positive jechuudha gamuraatiin. So MP of successive units of variable input is declining, indicating that the fixed input is being optimally used. So fixed input is optimally used ta'uusa kan nutti agarsiisudha. Hence the efficient region of production is where the marginal product of the variable input is declining but positive jechuudha. So marginal product of laboring keenya hir'achaa jira garuu positive haga inni ta'e kanatti maani efficient
region of production inni waamuu dandeenya jechuudha. So isteejii lammaffaa bifa kanaan gaafa ilaalle isteej 3tti darbina. Isteej 3 keessa immoo maaltu jira? In this stage an increase in the variable input is accompanied by decline in the total product. Amma variable input dabaluun total product keenya yeroo inni itti noolaa hir'isuu irra ga'eera jechuudha. Sababni isaas marginal product keenya negatiiva keessa galeetiin jira. Variable input gara kapitaala sanatti dabalamu negatively contribute gochaa jira jechuudha. So cost inni yookaan isa kana bifa salphaa ta'een laaboriin nuti qacarru suni negatively contribute godha gaafa ta'e yookaan total product keenya irra chaarraachuu nutti agarsiisa jechuudha. So thus the total product curve slope is downward. Total product curve sun gadi zooruu eegala jechuudha. Downward slope gara qabachuutti deema. And the marginal product of labor becomes negative. Marginal product of labor keenya negative ta'ee jira jechuudha. Laboriin dabalataa gara farmii sanitti dabalamu yookaan gara oomisha sana oomishuuf qacaramu negative oomishaa jira jechuudha. So sababa kanaaf total product keenya akka irratti taasisa. This stage also known as the stage of negative marginal returns. So stage kun gama biraatiin the stage of negative marginal returns jennee kan waamuu dandeenyu jechuudha. To the variable input or the fixed input is over utilized. Capital sun or fixed input suni variable input hamma barbaachisu ol employ itti goone jechuudha. So hamma barbaadu ol gaafa employ itti goonu over utilized ta'a. Then total production keenya akka irratti taasisaa jechuudha. Obviously a rational firm should not operate in stage 3 because additional units of variable input are contributing negatively to the total product. Variable input nu employ gochaa jirru negative haga oomishaa jiranitti. Wanti nuti variable input biraa itti dabaluuf hin jiru jechuudha. So critical farming tokko or rational farming tokko stage 3 keessatti tasuma hin oomishu jechuudha. Sababni isaas argaatiin jira. Variable inputin yookaan laaboriin haaraan qacaraaru production isaa irratti homaa haga dabalaa hin jirretti negative isarraa hir'isaa waan jiruuf as keessatti running godhu jechuudha. So stages of production kana bifa kanan gaafa laalle stage 1 keessatti originii akaasee haga average product of labor maximum point irra ga'utti, then stage 2 immoo achi eegalee average product of labor iddootti maximum irra ga'ee eegalee haga marginal product of labor 0 itti ta'utti, then stage 3 immoo marginal product of labor iddoo 0 ta'e sanii kaasee gara sitti jechuudha. So 0 itti ta'e sanii kaasee haga negative keessa seenutti jechuudha. So isaan kana teorii isaanii akka kana olaalle giraafiidhaan immoo waan tokko dubbanne barnoota keenya irraa ni xumura jechuudha. So egaan giraafii kanarratti stage 1 kan jennu originiidha kaasetiin. So stage 1 isa kana jechuudha. Stage 1 isa kana iddootti originii point irra ka'ee haga iddoo kanaatti marginal product of labor average product of labor iddootti maximum point irra ga'ee jechuudha. So originii ka'ee haga isa ta'e average product of labor keenya iddootti maximum point irra ga'u iddoo kanaa jechuudha. So inni kun stage 1 dha. So stage 1 kana keessatti total product keenya dabalaa jira. Total product keenya dabalaa sababni isaa marginal product keenya positive dha jechuudha. So isa kana bifa kanaan olaalle stage 2 keenya immoo
Stage 2 kan jennuun iddoo itti dhaabbanni kanarraa kahee stage 2 isa kanaa jechuudha. So stage 2 kun immoo average product of labor iddoo itti maximum point irra gahe iddoo kanaa kaasee haga marginal product of labor iddoo itti 0 irra gahu kanaa jechuudha. So stage kun iddoo itti oomishaaf mijatu jechuudha. So capital keenya efficiently utilized ta'ee jira. So stage kun stage itti farmiin kamiyyuu oomishuu qabudha. Then stage 3 gaafa ilaaluun barbaachisan immoo so stage 3 isa kana jechuudha. So stage 3 kana keessatti marginal product of labor negative seeneera. Total product narrachuu eegalee jira. So isa kana keessatti iddoo itti farmiin kamiyyuu oomishuu hin barbaanne jechuudha. So stage 3 isa kana. So stages of production bifa kanaan olaallee egaan barnoota keenyarraa asirratti xumuruu hin dandeenya. Paartii 3dhaan immoo toopikii biraa qabannee aga walitti deebinutti nagaan nuuf tura isiniin jedha. Goodbye.